Tibba kana kaleessaa irra kana akkuma hundi keenya quba qabnu seensa qormaata seensa yuunivarsiitii kan kutaa 12ffaa kanatu haasawamaa jira. Haala kana keessatti haala kanaan dura yaadamee hin beeknu kaammoo argamee hin beekneen barattoonni naannoo Oromiyaa yookiin barattoonni Oromiyaa irraatti qoraman hedduun isaanii qabxii hedduu gabbu'aa galmeessanii akkuma kan duraan beeknu 600 ol fiduudhaan Oromiyaa keessatti barattoota hedduutu kana dura argamaa badhaafamaas turanii bara darbee 100 olii barattoonni Oromiyaa irraati qabxii olaanaa 600 ol fidanii dhibbentaan guddaan illee Oromiyaa irraati darbaa turanii kan bara kanaa keessatti garuu nama 59 biyya kana keessaati 600 ol fide keessaa 4 sunuu 3 meeqa mana barumsa addaa kan bultii kan Oromiyaa kana keessaati kanaan wal qabatee baroota warraaqsaa barataan keenya dhagaa darbataatii qorama mana hidhaa taa'ifaa qoramu keessa qabxii olaanaa galmeessaa ture bara kana rakkoo maaliitu dhalannaan addatti kufaatiin guddaan kun naannoo Oromiyaa dhaqqabee naannoleen biraa yeroo kaan qormaata hedduu hin deebisne yookaan immoo qabxii guddaa fiduudhaan hin beekamne fakkeenyaaf naannoon Amaaraa warraa qabxii darbisaanii ta'a jedhamu kanneen fidan keessaa dhibbentaan 78 naannoo Amaaraa qofarraati. Kanaan wal qabsiisee mee yaada qabdu nu qor. Tole akkumaatu kaasuudhaaf yaaltetti qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa gadhiifamee jira. Qabxiin qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa kun immoo akka eeggametti osoo hin taane hanga eeggamerraa baay'ee gadi siqee yookiin gadi bu'ee argameera. Kun immoo ijoo dubbii sooshaal miidiyaa garaagaraati irrattis bahee argaa jirra. Waan hin taanedha jechuudha. Waan godhamee hin beekne waan kana dura hin turre ta'ee argameera. Dhuguma dubbachuuf yoo yaaddame yookiin yoo barbaachise kuni shira biraa akka of keessaa qabu agarsiisa jechuudha. Maaliif jennaan waan kana dura turerraa yookaan aaduma kana durerraa turerraa yookaan barattoonni addatti barattoonni naannoo Oromiyaa ilmaan Oromoo qabxii gadi aanaa kana fiduun shira biraa itti yaaddamee karoorfamee duuba jiru tokkotu akka jiru nutti agarsiisa jechuudha. Ilmaan Oromoodhaa qabxii kana jechuudha osoo hin barannillee sammuu nagaadhaan osoo qoramanii qabxii kanaa olii akka galmeessisuu danda'an namni kamiyyuu kan ragaa bahuuf jechuudha. Kanaaf kuni daba akkamii akka of duubaa qabu waan namaan galleedha jechuudha. Waan ammallee irra deebi'amee ilaalamuu qabudha yaada'anii. Kanaa wal qabsiisee akkumaatuu kaastee naannoon Amaaraa naannolee kanneen yookiin akkasuma qormaata biyyoolessaa kana kanneen fudhatan keessa addatti akkuma jirutti parsantaa 78 argachuudhaan akka darban sooshaal miidiyaa kanarratti bahee jira. Kunis waan tokko namatti agarsiisa jechuudha. Maaltu duuba akka jiru kanumarra dhaabbatanii yaada kaasanii dubbachuu akka dandeenyu wanti yaaduu qabnu tokko jira jechuudha. Kanaa wal qabsiisee naannoo Tigraay amma qormaanni biyyoolessaa kun fudhatama akka hin qabne mootummaan naannoo Tigraay dhaamsa dabarsee jira jechuudha. Akka dabaan wanti kun hojjetame akka waan ta'uu hin qabne ta'e mootummaan naannoo Tigraay ejjennoo mootummaa naannoo isaanii agarsiisee jira jechuudha. Kanaaf ani akka ofii kiyya qoramnee dabarretti akkuma kanneen baroota waggoota darban kana quba qabnutti naannoo Oromiyaa qabxii biyyoolessaa olaanaa akka guutuu biyyaatti fuudhuudhaan yerootti akka guutuu biyyaatti badhaafaman argaa turre jechuudha. Kuni baatuu bahee waan ta'e hin beekne waan hin eeggamnetu addatti ilmaan Oromoodhaa muddate. Kun immoo maaliif ta'e jennee yoo dudduuba isaa laalle ilmaan Oromoodhaa karaa fi kallattii garaa garaatiin qaamaa qalbii cabsuudhaan gadaantummaan akka itti dhaga'amu sabboonummaan ilmaan Oromoo akka gadi bu'u akka xiqqaatan akka ofitti amanamummaa dhaban akka irratti hojjetamedha jechuudha kun. Sabummaa uummata Oromoo xiqqeessuudhaaf shira gamaaf gamanaan hojjetamaa jiru ta'uusaa hubachuu qaba uummanni keenya jechuudha. Ilmaan Oromoo at everywhere wanta fedhe irrattuu yoo dorgome mo'ataa akka ta'u eenyumtuu ni beeka. Gurraacha adiitu ragaa baaf jechuudha. Kuni aadaa biyya kana keessatti taa'aa dhufeen
ilmaan Oromoodhaa ofittummaan, sabboonummaan, jabinni, of ta'ummaan, ofitti amanamummaan gaafa jabaataa dhufe gaaffii gaafate hundaaf deebii akka barbaadaa jiru waan arganiif ilmaan Oromoodhaa kana gama kanaan hamilee buusanii laamshessuudhaaf shira jabaa itti yaaddame akka sabaatti nurratti hojjetame ta'uusaa hubadhachuudhaan. Ilmaan Oromoodhaa yeroo ammaa kanatti bakka hundatti dorgommii garaagaraa keessaa baasuudhaaf shiroonni garaagaraa akka hojjetamaa jiru irra deddeebi'amee dubbatamaa tureera jechuudha. Bakka hundatti saba kana xiqqeessuudhaaf hojiin itti yaaddamee hojjetamu jira. Ganamaa galgala olola siyaasaa uummata kanarratti oofanii dadhabanii, uummata kana hidhanii dadhabanii, uummata kana biyyarraa baasanii dadhabanii, ukkaamsanii, ololanii waan hundaan dadhabnaan amma immoo gama barnootaa kanaan laamshessuudhaaf shira haaraa hojjetame jedhee amanachuudhaan. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa waan kana akka laayyootti yookiin akka salphaatti fudhatanii kan bira darban osoo hin taane ammuma ganamaan ka'anii falmaa mataa isaanii geggeessuudhaan yoo danda'ame qormaanni kun akka haqamuuf qooda isaanii akka ba'an wal yaadachiisuun barbaadachuudhaan. Tibba kana kaleessaa fi irra kana akkuma hundi keenya quba qabnu qormaata seensa yuunivarsiitii kan kutaa 12ffaa kanatu haasawamaa jira. Haala kana keessatti haala kanaan dura yaadamee hin beeknu kaammoo argamee hin beekneen barattoonni naannoo Oromiyaa yookiin barattoonni Oromiyaa irraatti qoraman